Amantii jechuun daandii jireenyaa jechuudha. This was asked a very good question. Obboleettiin gaafii bareedduu gaafatte. Gaafii gaafatamuu malte. Fadhalatan irraa kaasee waan barsiifaman qofa yoo hordofan badiin isaanii maali? Rabbiin isaaniif rahmatan godhu galatoom. Maqaa musliimaa qabaataniif jannata seenuu hin danda'an. Obboleessa malliniin yeroo hunda fayyadamu yoo xiqqaate kitaabban amantii dachii tanarra jiran keessaa inni tokko guutumaan guututti sirrii ta'uu isa. Hinduuzimiin, Kiristaanni, Yahudaan akkasumas Islaamni waa'ee Rabbii tokkichaa dubbata. Kitaabban garaagaraa Qur'aanni barreeffamuun dura odeeffannoo gahaa waa'ee hawaa dubbataniiru. Kanaafuu beekumsi kun addatti kan Qur'aanaatiin miti jira. Wanni kun ammoo xiqqoon ariifachiisee jira. Rabbiin beekumsi isaatii yoo an baga ayyaan si gahee jedhu niyyaan kii maal akka ta'e ni beeka. Sunillee walitti dhufeenyi tolchuudha. Dhaloota umrii kiyya jiru kun ammoo ayyaan dhalootaa kan kabaju. Iyyesuusitti amanee guyyaa inni dhalate kabajuuf osoo hin taane dhimma dhuunfaatiif wantoota geemii ittiin taphatan argachuudhaaf. Kanaafuu dhimma kana irratti xiqqoo ibsinaa kennuu dandeessa. Sababii isaatis nam tokko. Buru ammoo walitti dhufeenyi cimsachuudhaaf farshoo xiqqoo yoo waliin dhuyin hoo kan jiru gaafachuuf deema. Maaliif? Maal rakkoo qaba? Foon booyyee xiqqoo isii waliin yoo nyaadhe hoo gara bataskaanaa deemee maafiin xiqqoo Iyyesuus isaa waliin hin gabbarre jee gaafachuuf deema. Laal daawaa godhuuf waan haram dalaguun qabdu waan barbaaddu bira gahuudhaaf karaa sobaa deemuun hin barbaachisu akkasuma dhiifamaaf godhaatii waa'ee saggaaggaalummaattis ni haasa'u an akkamittiin haasa'u walqunnamtii saalaatiif miira nama kakaasu kana dubbii rabbiitti jeefudha. Jazakallah khair. I hope. Jazakallah khair. Inshallah dubbii fi gorsa obboleessa keenya Dr. Zakir Naayik irraa bu'aa gaarii buufanna jedhee abdadha. Yeroo nu jala deemaa waan jiruu fi qajeela gara gaafii fi deebisatti isin ceesisa. Kutaa sagantaa kanaaf ulaagaalee nu barbaachisan isinii dhiheessuu barbaada. Gaafilee sagantaa wal hin qabanne gaafilee amantiis taanaan hin qeeballu. Gaafii keessan gabaabsaatii qajeela dhiheeffadha. Yeroo tokkoon gaafii tokko qofa gaafatu hayyamama. Gaafii lammataa yoo qabaattan hiriira duubatti deebi'uun carraan gaafii lammataa gaafatu yoo isin gaheef eeguu dandeessu. Obboleewwan muslima hin ta'iniif gaafii akka gaafataniifis dursi ni kennamaaf. Galma kana keessa maayikiiwwan lamatu jira. Inni tokko gama bitaa kanatti argama. Tokko ammoo gara mirgaatti argama. Dubartoonni maayikii gama bitaa jirutti fayyadamu. Warra dhiiraa ammoo maayikii gara mirgaa jirutti fayyadamu. Maayikii lameenuu irraa gaafii takka takka fuudhaa dabareen deemna. Gaafileen waraqaan barreeffamanii gara waltajjii dhufaniif carraan lammataa ni kennamaaf. Yoo Dr. Zakir Naayik gaafilee sagaleen gaafataman deebisee xumuree fi yoo yeroon argame qofa carraan kennama. Kanaafuu gaafii keessan dhiheeffatuun dura maqaa keessanii fi dalagaa keessan ibsaa. Obboleewwan gaafii gaafatuu barbaaddan hiriira keessan akka qabattan kabajaan isin gaafatuu barbaada. Namoonni muslima hin ta'in kan gaafatuu barbaaddan yoo jiraattan gara fuulduraa koottaa. Maayikiin banaadha. Warra muslima hin ta'iniif carraa duraa kennina. Insisters to ask who wish to ask questions to form an orderly queue, and we will commence in just a few moments, inshallah. Are there any non-Muslims in our audience who would like to ask questions? Please come forward. The mic is free, and we will give the non-Muslims preference, inshallah. Good evening and salam alaikum to everyone. Akkam bultan akkasumas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anin Counselor Naveen Shah jedhama. Hoggana Hero Counciliti, maqaa Hero Councilitiin akkasumas maqaa hawaasa aadaa garaagaraa fi amantaa garaagaraa qabu ka Herootiin obboleessa keenya Dr. Zakir Naayikiin baga nagaan dhuftee jechuu ni barbaada. Baga nagaan dhufti. Gaafii tokko qofa akka gaafadhuuf waan na hayyamameef ulaagaa kaayama hordofa. Haasofii kee haasa'u hedduus nam dallansiisuun turre. Suniif ammoo si galateeffachuu barbaada. Haga danda'ameen gad fageenyaan waa'ee amantiilee garaagaraa Islaamummaa, Hinduizimii, Judaayizimii akkasumas warra awaamatis dhiyeessuuf yaalii gooteerta. Wanni ati haasa'uu barbaaddu waa'ee walqixxummaat moo amantiin tokkaawwan irratti olaantummaa qabaa kan jedhu agarsiisudha. Galatoom. Or do you reckon that there is a case for supremacy of one religion against another? Thank you. The brother asked a very good question. That is there a question of obboleessi gaafii bareedduu gaafate. Haasawni kee waa'ee olaantummaa amantiin takka amantii biroo irratti qabduuti jedhe. Jalqaba amantii jechii jedhu maal jechuudha? Amantii jechuun daandii jireenyaa jechuudha. Awwaan Quraanni jedhutti namana. Quraanni waa'ee amantiin takka amantii biroo irratti olaantummaa qabaachuu osoo hin taane waa'ee ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara dubbiinuu fi isin jidduutti walqixa taatee koottaa jedhuu haasawa. Wanni amantiin takka amantii biroo irratti olaantummaa qabdi jedhu yoo jiraate hundinuu olaantummaa isaa mul'ifachuuf carraaqa.
kanaafuu qur'aanni akkas godhuurra wayita namoota amantii biroo hordofan waliin haasoynu ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara dubbiinuu fi isin jidduutti walqixxaatee hoottaa jettuu akka fayyadamnu nu gorsa. An akka dhuunfaatti marii amantiilee tan sadarkaa addunyaatti gaggeeffamtu hedduu isaanii ni morma. Yeroo hedduu wayita mariin akkanaa godhamtu hordofaan yookiin qeenseen amantii kiristaanaa tokko dhufee amantiin hundi takka islaamni kiristaanni hinduuzimiin tokko je'ee dubbata. Qeesiin hinduutis dhufee hinduuzimiin amantii sirriiti islaamninis kiristaaninis tokko ja'a. Kan muslimaatis dhufee islaamummaanis kiristaanummaanis hinduuzimiinis tokko ja'a. An akka barataa islaamaa fi amantiilee biroo wal bira qabee qoratuu tokkotti amantiin hundi tokko ja'anii dubbachuun hijiba guddaadha jeetiin amana. Wantoonni wal isaan fakkeessanii jiran haa ta'u malee isaan tokko miti. Wantoonni gargar godhan hedduudha. Waa'ee wal fakkeenyaarra waa'ee garaagarummaa hedduminaan haasa'uun hin danda'a. Haa ta'u malee qura'aanni akka waa'ee wal fakkeenyaarraa haasa'uun nu jajjabeessa. Obboleessa malliniin yeroo hunda fayyadamu. Yoo xiqqaate kitaabban amantii dachii tanarra jiran keessaa inni tokko guutumaan guutuutti sirrii ta'uu isaa irratti walii haa gallu. Wayita akkana jennu warri kiristaanaa macaafni keenya parsantii 100 dubbii rabbii ta'uu isaa hin shakkinu ja'an. Namni hinduutis dhufee veedaan dubbii rabbii ta'uu isaa irraa shakkii hin qabnu ja'a. Musliimninis qura'aanni dubbii rabbii ta'uu isaa hin shakkuu ja'a. An nama tokko irrattis dhiibbaa godhuun fedhu. Dirqamaan waan inni hin barbaanne akka liqimsu hin dirqisiisu. Wanniin an jedhu yoo xiqqaate wantoota wal fakkaatoo amantiilee taniin keessa jiran jabeessinee hordofuu irratti walii haa gallu. Wantoota gargar nu godhan yeroo biraa irraa haa haasofnu. Kanaafuu wayita walitti dhufnee wal fakkeenya amantiilee hunda keessa jiran barbaadutti seennu. Waan isaa wal fakkeessu tokkollee ta'uu ni arganna. Kitaabban amantii hundi rabbii tokkichatti amanaa ja'an macaafa keessaa ragaa isiniif kennuu danda'a. Muusaan alayhi salaam kitaaba keessa deebii yookiin Book of Deuteronomy boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti shamaa Izraa'iloo adnal hinoo adnal khad dhagaa yaa uummata Israa'el gooftaan keenya rabbii tokkicha ja'a. Yesus Kiristoos alayhi salaam ajajni jalqabaa isa kami ja'amee wayita gaafatamu dubbuma wal fakkaattuu Muusaan dubbatee irra deebi'e. Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti shamaa Izraa'iloo adnal hinoo adnal khad hiikaan isaatis dhagaa yaa uummata Israa'el gooftaan keenya rabbii tokkicha jechuudha. Kitaabban amantii hinduu wayita dubbistan Chandoogiyaa Uppaanishad boqonnaa 6 kutaa 2 lakkoofsa 1 irratti ikkam eviditiyam jecha kun jecha saaniskiriit yoo ta'u hiikaan isaatis rabbiin tokkicha lammaffaa hin qabu jechuudha. Shaveetaa Shafaadiraa Uppaanishad boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti naachesi kasij janita nacha dippa hiikaan isaatis gooftaa saniif gooftaan biraan jiru maatiis hin qabu jechuudha. Abbaa hin qabu haadha hin qabu waan isa caalu hin qabu. Shaveetaa Shafaadiraa Uppaanishad boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti naatasii paartii maasti gooftaa saniif fakkiin hin jiru. Baagwaad Giitaa Uppaanishad irraa waa'ee tokkichummaa rabbii ragaa hedduu dhiyeessuun hin danda'a. Wanni an jedhu nuti hundi keenya maaliif gooftaa tokkicha sanitti namanne? Baagwaad Giitaa boqonnaa 7 lakkoofsa 20 irratti namoonni qalbiin isaanii qabeenya addunyaa tanaan butamte sanama gabbaranii ja'a. Kanaafuu Baagwaad Giitaa Veedaa fi Uppaanishad yoo dubbistan gooftaan tokko ja'anii himan sanama gabbaruu balaaleeffatan. Dubbii rabbiin ol aane gara dachii tanaan ni dhufa jettutti hin amanan. Bakka sanii rabbiin ergamtoota erga yaada jootti amanan. Kanaafuu wanni an jedhu warri hinduu yahudaa kiristaanaa fi musliimoonni yoo xiqqaate rabbii tokkicha qofa gabbaruu irratti walii haa galu. Gooftaan sunis fakkii hin qabu hin dhalatu macaafa keessatti Baagwaad Giitaa keessatti qura'aana keessattis wanni kun ibsamee jira. Kitaabban kanneen yoo gad fageenyaan qorattan ergamaan xumuraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dhufa jedhanii barsiisan. Haasawaa kee keessatti macaafa keessaa ragaa kanaa isiniif dhiyeesseetiin jira. Kitaabban hinduu keessaayis dhiyeessuu ni danda'ama. Baafisiyyaa Puraanaa Parb 3 Khand 3 Adhiyaay 3 Shalooqaan 10 hanga 27 waa'ee dhufinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbata. Waa'ee kun tabsuttaa kitaaba Atarbaaveedaa kitaaba 20ffaa himni 127 mantaraa 1 hanga 14 irratti waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbata. Kitaabni Kalkii Puraanaa jaamus ni jira. Waa'ee kalkii awtaar kan dhufuuf jiraatus ni dubbata. Kalkii Puraanaa keessatti Antimrshiin kalkiin xumuraa ergamaan xumuraa ni dhufaa ja'a. Maqaan haadha isaa summatii ja'amaa ja'a. Hiikaan isaatis nagee jechuudha. Aaminaadha. Maqaan abbaasaa isa rabbi gabbaru Vishnuyaas ja'amaa ja'a. Wayita gara afaan Arabaa deebisnu Abdullah ta'a. Kunis maqaa abbaa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ji'a Maadaw guyyaa 12ffaa dhalataa ja'a. Rabiicul Awwal guyyaa 12ffaa jechuu. Ergamaa xumuraa fi goolabbiitii ja'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraa fi goolabbiiti. Hiriyoota afraniin deeggaramaa ja'a. Waa'ee khulafaa'ota afran duraa himuusaati. Haala kanaan itti fufa. Bakka nagaya ja'amtee yaamamtutti dhalataa ja'a. Sambaalaa Makkaa jechuudha.
mana maatii hooggantoota makkaa keessatti dhalataa ja'a. Waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba amantii hinduu keessatti haasawa taasiseetiin jira. Rabbii tokkichatti amanutti aansee kan lammaffaarratti dhufu ergamaa xumuraa fi goolabbii ni dhufa ja'amutti amanuudha. Sunis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitaaban Yahudaa, Kiristaanaa, Hinduu fi Islaamaa waa'ee jireenya du'a boodaatis ni haasawan. Kitaaban amantii Hinduu wayita waa'ee punarjanama haasawan waa'ee jireenya du'a boodaa haasa'u isaaniiti. Waa'ee du'anii ka'uutii miti. Kun hubannoo dogongoraati. Punar jechuun kan itti aanu jechuudha. Janam jechuun ammoo jireenya du'a boodaatti ni amanan. Garuu dhalachuu du'uu miti. Kun hubannoo dogongoraati. Kanaafuu wanni ni anja'u yoo xiqqaate waa waloota heerratti walii haa galu. Amantiileen gurguddoon hundi Hinduuzimiin, Kiristaanni, Yahudaan akkasumas Islaamni waa'ee Rabbii tokkichaa dubbatan. Akkasumas waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraa fi goolabbii kan maqaan isaa Muhammad tahee dubbatan sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu hundinuu yoo ergamaa xumuraa fi goolabbii hordofan waahii isaanitti kenname Qur'aana hordofuu qaban. Waa'ee olaantummaa amantii takkaa haasa'urra gara bu'uura jalqabaatti deebi'uu qabna. Amantiin takka qofaatu ture. Amantii takkittii san Rabbi suuraa Ali Imraan suuraa 9 ayaa 19 irratti nu hime. Inna ad-diina 'inda Allahi al-Islaam. Amantii Rabbi biratti fudhatama qabdu. Amantii fadhinnaa ta'e Rabbi ol'aaneef kennu Islaama. Islaamummaan amantii fadhinnaa ta'e Rabbi ol'aaneef kennuuti. Amantii maqaa Muhammad Sultaan Abdullah jedhu qabaachuun harkattuu miti. Maqaa musliimaa qabaataniif jannata seenuu hin danda'an. Muslim jechuun nama fadhinnaa isaa Rabbi ol'aaneef kennuun nagaya harkate jechuudha. Obboleessa. Kitaabban Qur'aana dura dhufan hundi turtii yeroo dheertuu keessatti jijjiiramanii jiran. Qur'aanni kitaaba xumuraa fi goolabbii akka duraan jirutti qulqulluu ta'ee eeggame. Akka hayyoonni amantii Hinduu fi Kiristaanaa ja'anitti kitaabban isaanii jijjiiramanii jiran. Jijjiiramanis dhugaan xiqqoon isaan keessatti hafte ni jirti. Sunis waa'ee dhufiinsa nabiyyii xumuraa fi goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasuma waa'ee tokkichummaa Rabbiiti. Kanaafuu yoo gara kitaabban keessanii deebitanii wantoota wal fakkaatoo ta'an hordoftan dhimmi inni tokko isa kan biroo irratti olaantummaa qabaata jedhu hin jiraatu. Wantoota isaa wal fakkeessu yoo hordofne gara amantii tokko dhufna. Sunis fadhinnaa ta'e Rabbii ol aaneef kennuudha. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. That is submitting our will to Almighty God. Hope that answers the question. Can I ask if there are any sisters who are non-Muslims who would like to ask a question first? Dubartoota keessaa namni muslima hin ta'in kan gaafii gaafatuu barbaadu jira. Ask a question. Good evening, Dr. Naik. Akka multe Dr. Naik. Islaamummaaf kabajaa guddaa qaba. Gaafiin kiyya kan galgala kana sanama gabbaruun islaamummaa keessatti cubbuu irra guddaadha jedhama. Rabbillee nama sanama gabbaruu hin araaramu. Garuu namoonni maatii muslima hin ta'in keessatti dhalatan hoo. Fakkeenyaaf Indiyaa keessatti uummanni irra guddaan hordoftoota Hinduuti. Tarii yeroo dheeraaf jiraatanis namni waa'ee islaamummaa isaan barsiisee hin jiru ta'a. Ammas islaamummaanis isaan hin dhaqqabne ta'a. Badiin uummata kanaa maali? Jannatan seenanii? Rabbiin namoota kanneen jannatan seensisu gaafa dhalatan irraa kaasee waan barsiifaman qofa yoo hordofan badiin isaanii maali? Rabbiin isaaniif rahmatan godhu galatoomi. They believe what is being taught to them since the day they were born. Does Allah not have mercy on them? Thank you. Sisters asked a very good question. Obboleettiin gaafii bareedduu gaafatte. Gaafii gaafatamuun malte. Namoonni maatii musliiman ta'een keessatti dhalatan fakkeenyaaf maatiin sanama yoo gabbarte. Isaanis yoo sanuma hordofan akkam ta'an. Badiin tan eenyuuti? Rabbi tanaaf akkamitti isaan qixaaxaa jettee gaafatte. Gaafii bareedduudha. Sababa kanaaf nabiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daa'imni hundi diin fixraa islaamummaa irratti dhalataa ja'an. Daa'imni sun maatii Yahudaa keessatti dhalatus, maatii Kiristaanaa keessatti dhalatus, maatii Hinduu keessatti dhalatus, yookiin maatii Muslimaa keessatti dhalatus jalqaba Muslima ta'ee dhalata. Akkumaan duratti ibsi Muslim jechuun nama fadhinnaa isaa Rabbii ol aaneef kennu jechuudha. Daa'imni hundi wayita dhalatu fadhinnaa isaa nama Rabbiif kennu ta'ee dhalata. Boodarratti hangafoota isaatiin, maatii isaatiin, barsiisota isaatiin dhiibbaa jala bu'u mala. Kanaanis sanama gabbaruu ibidda gabbaruu danda'a. Haala kanaan karaa sirriirraa maqu mala. Nutis sababa kanaaf wayita namni tokko islaamummaa fudhatu jecha revert yookiin deebi'ee jedhu fayyadamna. Convert kan jedhu sirrii miti. Convert jechuun amantii takka gadhiisanii tan biroo fudhachuu jechuudha. Revert jechuun ammoo namni sun duraan karaa sirriirra ture. Itti aansuun karaa dogongoraarra bu'ee boodarratti ammoo gara karaa sirrii san deebi'e jechuudha. Kanaaf obbalii jechi sirriin gocha kana ibsu revert yookiin deebi'ee jechi jedhu kana. Amma gara gaafii teetiitti haadachaanu. Nama hawaasa musliiman ta'een keessatti dhalate Rabbi maaliif badii dalageef isa gaafata. Daa'imni tokko dhalatee osoo hin ballagin osoo umrii gaarii fi hamtuu itti adda baafachuu danda'u bira hin gahin yoo du'e inshaa Allah jannata seena. Maaliif?
sababni isaa daa'imni hundi gaafa dhalatu fedhinnaa isaa rabbi olaaneef kanneeti umrii daa'imummaa isaattis haaluma san keessa jiraatu muslima ture tarii maqaa hinduu yookiin kiristaanaa qabaachuu mala yohannis raamuu ja'amee yaamamuu mala kun rakkoo takka illee hin qabu ijoollee xiqqoo tahee umruma san irratti yoo du'e mucaan sun jannata seena maatii muslimaa keessattis haa dhalatu maatii muslima ta'een keessattis haa dhalatu booda irratti wayita mucaan sun guddatee dargaggeessa ta'u waan achi booda dalaguuf itti gaafatamaan matuma isaati sababa kanaaf ijoolleen xixiqqoon wayitee akka garagaraa raawwattu manni murtii isaaniif laafa garuu mucaan tokko gaafa dargaggoome waan abbaan kiyya akkaan itti haatu na barsiiseefin hate jechuun danda'u daa'imni tokko guddatee eega waggaa 22 guuteen booda yoo yakka hannaa raawwatee poolisiin qabame abbaa kiyyaatu akkaan itti haatu na barsiisee hate jechuun danda'u gaafa waggaan isaa 5 yoo akkas jee tarii irraa fuudhamuu mala ijoolleedha hin bilchaane jechuun ni malan haa ta'u malee eega dargaggoomeen booda dargaggeessi sun abbaa kiyyaatu na barsiisee hate yoo jee manni murtii irraa hin qeebalu namuu dalagaa hojjetu hundaaf ifumaaf itti gaafatama dargaggeessi tokko eega guddateen booda haqa barbaaduun dirqama isaati dhaamsa islaamaa namoota musliman ta'in biraan gahuun ammoo dirqama keenya kan warra muslimaati haa ta'u malee namni tokko dhaamsi isa gahee gahuu baatus yoo bilisummaan akka jiraatu dhiifame muslima ta'ee tura fakkeenyaaf gosa lama tan qaroominaa ammayyaa tanaan hanga bara 1950tti waliin arkintu ture gosti takka kappaawuu kuujaamti tan lammeessoo ammoo aborjinoota Awustiraaliyaati hanga xumura bara 1950tti gosti tun lamaan qaroomina ammayyaatiin wal arkanii hin beekan qorattoonnis haalli jireenya uummata kanaa maal akka ta'e baruuf garas imalan wanni isaan dhaqanii achitti arkan ammoo waanuma islaamaan wal fakkaatu haa ta'u malee muslima jaaniif hin yaaman rabbii tokkotti amanan rabbi suuraan fakkeeffama jaanii hin amanan sanama hin qabuu ja'an wayita rabbii isaanii gabbaran ni sujuudan maqaa malee wanni hundi islaamaa wal fakkaatti kanaafuu daa'imni tokko yoo dhiibbaan alaa itti hin godhamne fedhinnaa isaa rabbiif kanneen haruma sanirra tura nuti musliimoonni nama dhaamsi islaamaa hin dhaqqabin dhaqqabsiisuu qabna yoo dhaamsa biraan gahuu baanne rabbiin irraa nu gaafata akkanumaa wajjin nuti dalagaa nurraa barbaadamtu dalaynuus dalaguu baannus rabbiin suuraa fussilat suuraa 41ffaa aayaa 53 irratti akkana ja'a سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق قرآن لغاتهم هنگي إسانيف إفتاتوت نتملت توليتين يموغا يوخين سمي في لبو إساني خيستي إسان غرسيف ناجئ رام سكجلو خن ربنا مهند برانغهو داف دركم فرتي فرتيجر kanaafuu muslimni dalagaa irraa barbaadamtu dalaguus dalaguu baatus fakkeenya gaarii ta'us ta'uu baatus rabbiin qaceelloo qalbii nama hundaa keessa ni kaaya waa'ee dhugaa waa'ee tokkochummaa isaatis ni ibsaaf namni sun eega dhaamsi isa dhaqqabeen booda tarii karaa dhugaa hordofuu yookiin hordofuu dhabuu mala islaamummaa yoon fudhe waan hin jaalladhu hedduu dhiisuun qaba farshoo dhiisuun qaba dubartii waliin bashannanuu dhiisuun qaba shubbisuu dhiisuun qaba wantoota islaamummaa keessatti haraam ta'an hunda dhiisuun qaba je'ee waan sodaatuuf islaamummaa fudhachuu dhabuu mala yeroo tanatti itti gaafatamummaan tan isaa taati haaluma wal fakkaatuun abbaa waan dogongoraa fakkeenyaaf hanna yoo isa barsiise hanni waan hamaa ta'uu isaa baruun dirqama namuu baruuti hanni waan hamaa ta'uu isaa baruun dirqama nama baratuuti hanni cubbuudha wantoota dogongora ta'an keessaa tokko kanaafuu waan abbaan keenya barsiiseef hin hatee je'ee abbaa murtiitti himuu hin danda'u eega rabbiin guddaan qalbii nama kanaa keessa dhaamsa dhugaa dhaamsa tokkichummaa isaa dhaamsa sanama gabbaruun dogongora ta'uu kaayeen booda namni sun yoo dalagaa dogongoraa san itti fufe itti gaafatamni kanama nama saniitti ta'a sababa kanaaf gaafa guyyaa qiyaamaa namni musliman ta'in tokkolleen kan murtii haqaa rabbii mormu akka hin jirre rabbi nutti hime sababni isaa qaamni keessan isinirratti ragaa ba'a ijji teessan harki keessan waa'ee keessan dubbatan kanaafuu guyyaa qiyaamaa namoonni azaaba seenan murtii rabbii hin morman wanni isaan ja'an carraa takka nuuf kannii hima jiru qofa rabbi ammoo yeroon sii dabartee jirtiidha deebisaaf addunyaa tanarratti yeroon jiraannu yeroo takka qofa ta'us carraa hedduutu nuuf kenname kanaafuu guyyaa qiyaamaa namni musliman ta'in kan azaaba seenu tokkolleen kan murtii rabbii mormu hin jiru namuutuu yaa rabbi naaf araarame qofa jee kadhata rabbiin ammoo yeroon dabartee jee deebisaaf akkuma rabbi quraana keessatti suuraa al-mulk suuraa 67ffaa aayaa 2 irratti ibsetti jireenya ammaa kun addunyaa itti aantuuf iddoo qormaataati deebisaa siif kana jeetiin abdal Allah says in Surah Mulk chapter 6 and verse number 2 is the test for the hereafter. Hope that answers the question, sister. Is any other non namni muslima hin ta'in kan Dr. Zaakir Naayikiif gaafii dhiyeessuu barbaadu jira yoo hin jirre ati itti fufuu dandeessa galatoomi proceed, sir? Thank you.
Assalamu alaikum. My name is Navida. Maqaan kee Navida Ahmed Jaama. Ogeessa baqeessanii hodhuuti. Ogeessa jabaa qaama namaa baqeessee hodhu ta'uudhaaf haalaan leenjii qabda. Wanni Dr. Zakir gaafachuu barbaadu. Daawaa haala gaariin godhuudhaaf hoo leenjiin barbaachiftu hangam leenjii qabna? Obboleessi ogeessa baqeessanii hodhuuti. Ogeessa baqeessanii hodhuu ta'uudhaaf haalaan leenjifamuu qabda. Daawaa godhuudhaaf hoo haalaan leenjii fudhachuun hin barbaachisu jee gaafate. Obboleessa barbaachisaadha. haa ta'u malee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahiha bukaarii keessatti ballighuu anni walaw aayaa jedhan aaya takkallee taatu waan narraa dhageessan dabarsaa jedhan kanaafuu aaya takka ni beekta taanaan yoo xiqqaate dhageessan firraa geessi eegaan beekumsa hedduu horadhee akka sheekh Ahmad Diidaatti hin boodaan daawaa godhe yoo hojjettu ta'e yeroon akkas jaamtuun dhuftu ogeessa baqeessanii hodhuu ta'uudhaaf ulaagaan barbaachiftu digirii duraa argachuudha osoo digirii ta'e hin argatin yoo nama baqeessite ni hidhamta waliigallee haaluma wal fakkaatuun daawaa godhuudhaaf aayaa takka qofa beekta taanaan aayaa san sirriitti yoo habeetu ta'e daawaa godhuu dandeessa ogummaa fayyaatiin wal qabatee MBS itti aansee MD itti aansee DM akkasumas MS MCH wantoota jaamantu jira yeroo ta'e itti kannitee qorata taanaan ogeessa jabaa taata ogeessa baqeessanii hodhuu ta'uudhaaf yoo xiqqaate waggaa 6 fixxee jirta akkasiime sanuu eega qormaata kutaa 12ffaa xumurtee dabarteen booda daawaa foo yeroo hangam kannitee jirta hangam injiinera ta'uudhaaf waggaa 4 doktora ta'uudhaaf waggaa 5 irratti fixna wayita gama daawaa dhufnu ammoo halkanuma takkaan nama jabaa ta'uu feena halkan tokkotti daa'ii jabaa ta'uu hin dandeessu garuu ammuma jalqabuu qabda yoo xiqqaate dubbachuu danda'e waa'ee kiyyaa wal qabatee ijoollummaa tiyyatti arrabni kiyya hidhaa ture gaafaan dargaggeessaattis wal hidhaa ture gaafas maqaan kee eenyu jettee osoo na gaafatte maqaan kiyya Zaakir jeetiin sitti hima sun ana ture eegaan sheekh Ahmad Diidaat arkeen booda garuu isaa inni hawwatame san boodaan daawaa godhuu jalqabe wanni inni hubachuu danda'e eega namoota musliman ta'een waliin haasa'uu jalqabeen booda arrabni kiyya wal hidhuu dhiisuu isaati namni aadumatti gara waltajjii ol ba'e arrabni isaa wal hidha ogeessa jabaa kan baqeessanii hodhuu ta'uu kaayyeeffachuu ni dandeenya anis kana kaayyoo godhachuu ni danda'a waanuma barbaaddan kaayyoo godhachuu dandeessan haa ta'u malee an takkaa nama 25 duratti haasa'uu ni danda'a jee yaadeen beeku waan akkanaa kaayyoo godhadheetis hin beeku an nama arrabni wal hidhu nama gingisuun ture amma alhamdulillah gargaarsa rabbiitiin namoota 100 lakkaawaman namoota 1000 lakkaawaman dura dhaabbachuu dandeetiin jira qajeela liif TVdhaan namoota miliyoona duratti haasa'uu dandeetiin jira alhamdulillah seenaatiif booda deebitee osoo ilaalte an silaa namoota daawaa godhuu danda'an keessaa nama sadarkaa xumuraa irratti argamu haa ta'u malee jihaadaan godhe jihaada jechuun seefiin fudhadhe jechuu miti carraaquu tattaafachuu jechuudha ani nin carraaqe nin tattaafadhe rabbi illeen karaa naaf bane rabbi suuraa al-Ankabuut suuraa 29ffaa ayaa 69 irratti warra karaa keenya keessatti qabsaawan karaa keenya isaaniif qajeelchinaa jedhe anis nin qabsaawe alhamdulillah wayitaan daawaa godhuu jalqabu arrabni kiyyallee neekkachuu jalqabe garuu ammaas yeroo tokko tokko waltajjiin alatti arrabni kiyya numa hidhama numaan gingisa waltajjii irratti garuu alhamdulillah ni hiikkata mu'jizaadha sheekh Ahmad Diidaatu na kakaase waanin kaasete isaarraa dhagahe dubbachuun jalqabe an haasa'uu jalqabnaan rabbiilleen haalaan irratti na gargaarutti fufe anis irraa asitti argamuu dandeetiin jira osoon nama jabaa ogeessa baqeessanii hodhuu ta'e isin asitti hin argamtan ture akkasiime umrii tiyya dargaggummaa tanaan kabajaa rabbinaaf kanne ogeessa jabaa baqeessanii hodhuu ta'uun waan argamuu miti dalagaa daawaa tana keessatti mashaayikoota gurguddoon mootota biyyaatiin ministeerota wal arkeetiin jira an beekamtiif jee daawaan goone ogummaa fayyaaf irraa hin dhiise duraan ogeessa fayyaa ta'uun dalagaa jabduu dachii tanarra jirtu je'ee waan amaneefin ogeessa fayyaa ta'e ammaas alhamdulillah ogummaa jabduudha jabduu miti jechaan jiru ta'us ogummaa isirra haalaan caaltuun argadhe kanaafuu doktora qaamaarraa gara doktora qalbiittiin jijjiirame garuu obboleessa waan irra dhageesse dabarsi namoonni haasawatti gammadanii harka dhoonii galan boru yeroo gara dalagaa deemanii irraanfatan haaluma dur keessa turanitti deebi'an silaa wayita gara dalagaa deebi'an waan narraa dhaga'an jecha takkaas taatu irra deebi'anii himuu qaban ture yoo xiqqaate parsantii 10 yoo 10 nun taane parsantii 5 yoo xiqqaate parsantii 2 jalqabaa akkuma jalqabdanii rabbiin isin gargaara akkuma daawaa godhuu itti fuftanii rabbiin irratti isin gargaara ani leenjii takkallee fudhanne namni tokkollee na hin leenjiifne maasha Allah rabbiitu na gargaare gargaarsa isaatiin malitti kun hundi ta'uu hin danda'u ture haa ta'u malee Mumbayitti leenjii warra daawaa godhuuf kanneen ni qabna namoota 10 leenjii gabaabduu guyyaa 30 hanga 40 turtuni kanneen namoota nu biraa leenji'anii bahan osoo gartanii hundi isaaniitu qura'aana hadiisa macaafaa fi baagwaad giitaraa lakkoofsaa fi bakka dhaamsi jiru karaa salphaan himuu danda'an
inni duraa gargaarsa rabbiiti kan lammadaa ammoo dalagaa jabduudha sadaffaan ammoo mala da'awaati kanaafuu tokkoffaan gargaarsa rabbiiti dalagaa jabduu dalaguun ammoo sirraa eeggamti mala da'awaa ammoo nutu hanna sun garuu waan hedduu nama yaachiftuu miti hundaafuu hanga ogeessa jabaa taatutti eeguun qabdu waan baytuun jalqabe rabbi ammoo sanirratti si gargaara deebisaa siif kana jeetiin abdadha. But you don't wait till you become an expert. What do you know? Start and then Allah will help you more. Hope that answers the question. I have a question here from namni muslima hin taane kan maqaan isaa Peter jedhamu gaafii takkanatti ergee of harkaa qaba. Dr. Zakir muuziqaan maaf hamaa akka ta'e naa ibsuu dandeessaa? The non-Muslim friend has the question that why is music namni musliman tahin muuziqaan maaliif hamtuu yookiin haraam taatee jee gaafate. kallattiin quraana keessatti muuziqaan hamtuudha jaamee wanni ibsamee jiru garuu karaa kallattiitiin alatti wanni ibsamee jira hadiisni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee muuziqaa fi meeshaalee muuziqaa dubbatu ni jira wanni isaan hayyaman dibbee qofa dibbeen halaali meeshaalee muuziqaa kuwwan biroo hin hayyaman sababni isaa yeroo hedduu meeshaa muuziqaa sammuu namaa jijjiiruun haala addaa keessa nama seensifti quraana yoo xinxaltan quraanni wallee ni morma suuraa shu'araa keessatti waa'ee warra wallee haasawa yeroo hedduu sirbaa fi muuziqaa yoo xinxaltan jechoonni achi keessatti fayyadaman hedduun wantoota dhugaarraa fagaatan sirba keessatti wayita namoonni jaalallee isaanii faarsan adaduma isaan nama san faarsaa deemanii dhugarraayis fagaachaa deeman kanaaf fiilmii indiyaa keessatti dhiirri intalaan anji'a yookiin adde isaan siifida urjiin siifidaa jechaa sirba I'll get for you the moon and get for you the star which is not possible. kun waan ta'uu danda'u miti haaluma wal fakkaatuun walleen ingiliffaatan pop and rock jaamtus heddumminaan waan hiikaa qabaatee miti jechoonni tokko tokko kan hiikaa qaban keessa jiraachuu danda'an hundaafuu muuziqaan karaa qajeelaarraa nama jallisa meeshaalee muuziqaa wayita fayyadaman namoonni sammuun isaanii jijjiiramtee uffataas firraa yaasanii shubbisanii jiran kun dhiibbaa muuziqaan qabu kanaafuu muuziqaan rabbiirraa si fageessa ergamaan rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dhoorkan dibbee yoo taate malee meeshaalee muuziqaa hin fayyadaminaa ja'an muuziqaan gara rabbii nama dhiyeessuu dhiisee rabbiirraa nama fageessa. That is there. It takes a person away from Allah subhanahu wa ta'ala towards Allah subhanahu wa ta'ala. obboleettiin maayikii kanarraa itti fufi. Side please. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك حديث صحيح مسلم كيس ترجم توكو سقافتو برباد. أمة واحد. أمة مسلمة أمة توكو. دجين نساني توكو. وران نساني توكو. نجين نساني توكو. والأمانتان نساني توكو. يروم أما ستي ولدتك أمامنها سوينو كانتي. أمة مسلمة أرتي وراني لبسمي. أجيفما كي أري أماجران. نتي ورا حواس مسلمة هنتاني كيس جران نوف حديث نكون كم. The sister wants me to throw some light on the hadith. obboleettiin hadiisa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ummanni muslimaa ummata tokko jedhuratti ibsaa kan nuuf nagaafatte keessattuu bakka feetes jiraattu ummanni muslimaa ummata tokko yaada jedhu kana hadiiftan birootis hedduutu jira ummanni muslimaa akka qaama tokkooti kan jedhutu jira yoo qaama keessaa inni tokko miidhame qaamni hafe hundi ni dhukkubsata kanaafuu haala kanaan wal qabatee hawaasuma feete keessa jiraattus UK Ameerikaa yookiin Saudi Arabiyaa jiraattus ummanni muslimaa tokko qaamni hawaasa muslimaa iddoo tokko jiru yoo miidhame muslimni biroo hanga danda'ameen cinaa dhaabbachuu qaba rakkoo garagaraa hedduutu jira fakkeenyaaf hawaasni muslimaa bakka wayii jiraatu yoo hiyyummaa qabaate yookiin waan nyaatu dhabee yoo rakkate hawaasni muslimaa bakka biraa jiraatu ummata kanaaf zakaas ta'ee sadaqaa kennuun gargaaruun barbaachisaadha haala kanaan hawaasa muslimaa kutaa addunyaa biraa keessa jiran deeggaruun ni danda'ama amma garuu haala addaa keessa jirra hawaasni muslimaa naannoo garee keessa jiru miidhamaa jira kanaafuu humna qabnu hundaan cinaa dhaabbachuun dirqama keenya akkuma nabiyyiin keenya jaalatamaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'anitti hammeenya tokko yoo gartan harka keessaniin dhaabsisuun akkan gaariidha yoo harka keessaniin dhaabsisuu hin dandeenye arraba keessaniin dhaabsisaa yoo arrabaan dhaabsisuu dadhabdan qalbii teessan keessatti jibbaa qalbiin jibbuun irra xiqqoo waan godhuu dandeessaniitii ja'an kanaafuu hammeenya tokko yoo gartan dandeenyaan harkaan itti kutaa deebisaa yoo harkaan dhaabsisuu hin dandeenye arrabaan jibbaadha sanis yoo dadhabdan qalbiin jibbaa wanni xiqqoon godhuu dandeenyu qalbiin jibbuudha fakkeenyaaf saamicha raawwatamaa jiru yoo gartan yoo rabbii humna isiniif kenne waan san dhaabsisaa yoo hattuun sun humnaan kan isin caaltu taate yookiin isin nama muraasa taatanii isaan ammoo kudha wayii ta'an yoo xiqqaate arrabaan dhaabsisuu yaala yaa boodhiisi hin hatiin ja'an yoo sanillee dadhabdan yoo xiqqaate qalbii teessan keessatti jibbaa humna qabnu irratti hundooyinee waan nurraa eegamu raawwachuu qabna arra haala addaa keessa jirra keessattuu eega balaa fulbana 911 as haali jiru adda akkuma beekamoonni fulbana 911 raawwatame dogongora rabbi ifatti suuraa al-maa'idaa suuraa 5ffaa ayaa 32 irratti namni lubbuu takka tan lubbuu biraa hin baasin baase yookiin lubbuu fasaada dachirratti hin babal'isin baase akka waan ilma namaa hunda fixeetti ilaalama namni lubbuu takka jiraachisees akka nama hunda jiraachiseetii ja'a kanaafuu lubbuu nama nagayaa baasuun haraame fulbana 911 maaltu mudate
namoota nagayaa 3,000 yookiin 5,000 oltu ajjeefame gocha kun balaaleffatamuu qaba eenyutu badii tan raawwate ani hin beeku miidiyaan abaluu faaja'a ani hin beeku abbaan fedhes dalagu dogongora wanni Londanitti adoolessa 7 mudatee lubbuu namoota nagayaa 50 ol galaafates akkasuma kunis balaaleffatamuu qaba abbaan fedhes dalagu dogongora garuu wanni hubatuu qabnu akka carraa ta'ee musliimonni hawaasa musliiman ta'een keessa jiraatan dhimmi kun akka waan badii islaamaa ta'etti fudhatanii dhiifama gaafachuudhaaf humnaa oliif dararan Ameerikaatti UK'tti hawaasni musliimaa walitti qabamanii gocha fulbana 9/11 balaaleffatanii jiran sirrii godhan humaa rakkoon qabu waan adoolessa 7 London keessatti mudatees balaaleffatanii jiran anillee nin balaaleffadha haa ta'u malee arrabuma dubbanne saniin uummata kumaantamaan lakkaa'amu kan Afgaanistaanitti ajjeefamaa jiranis balaaleffachuu qabna akkasuma namoota kumaantamaan lakkaa'aman kan Iraaqitti ajjeefamaa jiranis balaaleffachuu qabna Filistiinitti guyya guyyaan maaltu mudataa jira musliimonni ajjeefamaa jiran Boosniyaatti maaltu mudate sanis balaaleffachuu qabna maaliif ta duraa qofarratti dhaabna akka carraa ta'ee musliimonni walitti qabamanii gocha jalqabaa qofa balaaleffachuu isaanii gaazexaarratti dubbiseetiin jira maaliif dogongora wal fakkaataadha musliimni yoo nama nagayaa ajjeese balaaleffatamuu qaba haaluma wal fakkaatu namni musliiman tahin musliima yoo ajjeeses balaaleffatamuu qaba garuu ogummaan yookiin hikmaan dalaguu qabna yoo dubbachuun keessan rakkoo hafidu ta'e dhiisaa hin dubbatina garuu akka daa'itti rakkoo isin ragahaa jirtu tana ofirraa deebisuun isaanumatti deebisuu danda'uu qabdan kanaafuu wanni beekuu qabnu waan dogongora ta'e balaaleffachuudha yeroo hedduu gara Ameerikaa Kanadaa UK maleetiin jira mata duree islaamaa fi shororkeessummaa jedhutti haasawa hedduun taasise haasawaan godheen wanni nu hubachiise maqaan waliifaan laalama namuma tokkoof dalagaa takkarratti kan namuusaati fakkeenyaaf Indiyaatti waggaa 60 fi 70 dura wayitee Ingiliz Indiyaa bulchaa turteetti lammiileen Indiyaa hedduun kunneen bilisummaa biyya tanaatiif qabsaa'antu jira namoonni bilisummaaf qabsaa'an kunneen mootummaa Ingiliziin shororkeessitoota jaamanii yaamaman garuu nuti lammiileen Indiyaa falmattoota haqaa jennee isaan yaamna namuma tokko dalagaanis takkittuma garuu maqaa garagaraa lama ilaalcha warra Ingiliziin walii galtanii Ingiliz mirga Indiyaa gabroonfachuu ni qabdi yoo jettan namoota kanneen shororkeessitoota jettanii yaamuu qabdan garuu ilaalcha lammiilee Indiyaatiin yoo walii galtan Ingilizoonni gara Indiyaa wanni dhufaniif daldalaa fi malee nu saamuu fi miti yoo hajjattan ta'e namoota kanniin qabsaa'ota jechuu qabdan namoota kanniin sabboontota jettanii yaamuu qabdan namuma tokko dalagaanis takkittuma garuu maqaa garagaraa lama kanaafuu nama tokkoof maqaa kan nun dura namni sun maaliif qabsaawaa jira kan jedhu adda baafachuu qabdan seenaa warraaqsa Ameerikaa wayita ilaaltan jaarraa 18ffaa keessa bara 1775tti Ameerikaanonni bilisummaa argatan warra Ingiliziitu isaan gabroomsaa ture yeroo sanitti namoonni shororkeessitoota tokkoffaa jedhamuun beekaman Beenjaamiin Farankiliinii fi Joorji Waashingitan fa'aadha akka mootummaa Ingilizitti Joorji Waashingitan shororkeessaa adda duree jedhamuun beekama boodarratti ammoo namichi shororkeessaa adda duree jedhamee yaamamu kun pirezidaantii Ameerikaa ta'e yaadame akka mootummaa Ingilizitti shororkeessaa adda duree jedhamee hayyaamamaa tureetu pirezidaantii Ameerikaa ta'e namni kun yookiin Joorji Waashingitan Joorji Bush dabalatee pirezidaantota isa duubaan dhufan hundaaf abbaa kiristaanaati kanaafuu wanni amma argaa jiru namni aangoora jiru tokko yoo waa je'e dubbiin isaanii fudhatamti mootummaa apartaayidii Afrikaa kibbaa fakkeenya fudhachuu dandeenya Neelsan Maandeellaa waggaa 25 fedhan shororkeessaa adda duree jedhanii isa yaaman eega mootummaan apartaayid aangoo irraa buufameen booda Afrikaan kibbaa haareetti dhalatte Neelsan Maandeellaan pirezidaantii ta'e waggoota muraasa booda badhaasa nagayaa kan Noobel badhaafame yaadame namichi shororkeessaa adda duree jedhamuun yaamame dalaguma shororkeessaa jedhamee itti yaamame saniin badhaasa Noobeelii kan nagayaa badhaafame duraan hamaa ture boodarratti nama gaarii ta'eetii miti dalaguma wal fakkaattuu tan shororkeessaa jedhamee itti yaamamaa ture sanumaan badhaafame sanuu badhaasa Noobeelii nagayaa wanni hubachuu dandeenye namni aangoora jiru tokko yoo waa dubbate dubbiinsaa akka dubbii amantiitti fudhatamti garuu dubbiin akkasii miti kanaafuu wanni godhuu qabnu gara dhugaa bu'uuraa deemuudha obbolee akka musliimaatti nuti dhugaaf dubbachuu qabna yoo rabbii humna siif kenne harka keetiin dhaabsisi arraba keetiinis dalagi wanni irra xiqqaan dalaguu dandeessu qalbii keessatti jibbuudha ummaa kanaafis du'aa godhi deebisaa siif kana jeetiin abdadha. You can do is curse in your heart and pray for the ummah. Hope that answers the question. Gaaffii nama musliima hin taane irraa ergametu na bira jira. Maqaan isaa Ravinder jedhama. Gaaffiin isaa akkana. Ani maqaan kiyya Ravinder jedhama. Muslimaa miti, hordofaa amantii Siikiiti. Amantiin hundi sirrii akka tahan amana. Gooftaan jirus tokko qofa. Muslima tahee Siik namni hundi jannata seena. Karaa Rabbii dhaquuf karaalee hedduutu jira. Islaamummaa, Siikizim kan biroos. Kanarratti yaadni kee maali? The brother posed the question.
obboleessi siik ta'uu isaa nuuf himee amantiin hundi sirrii ta'uu akka amanu dubbate. Amantiin hundi gooftaa tokkotti amana. Nuti hundi jannata seenna. Dhimma kanarratti maal jettaa jedhee gaafii dhiyeesse. Obboleessa an barataa amantii wal bira qabee qoratu. Akkaan amanutti amantiin hundi sirriidha jechuun sirrii miti. Amantiileen hundi walitti bu'iinsa guddaa qaban. Kitaabuma amantii tokko keessa walitti bu'iinsi ni jira. Kiristaanumaa osoo laallee macaafa keessa dubbiin walitti buutu hedduutu jira. Wantoonni faallaa saayinsii ta'an hedduutu jira. Kanaafuu akkaan amanutti macaafni makaadha. Tarii dubbii rabbiif keessaa qaba. Dubbii nabiyyootallee fi keessaa ni qaba. Dubbii warra seenaa himuutiif keessaa ni qaba. Akkasuma dhiifama naaf godhaatii waa'ee sagaggaalummaattis ni haasa'u. An akkamittiin haasa'u walqunnamtii saalaatiif miira nama kakaasu kana dubbii rabbiiti jee fudha. Walitti bu'iinsa lakkoofsaa hedduutu jira. Waa'ee dogongora macaafa keessa jirurraa haasawa dheeraa godhuu ni danda'a. Wantoonni saayinsiin walitti bu'an tan macaafa keessatti ibsaman hedduutu jira. Macaafni addunyaan diriirtuudhaa ja'a. Waan kanarratti haasawa godhuu ni danda'a. Yeroon qabuutu naaf hin ajjamne malee. Veedaanis macaafumaan wal fakkaata. Waa'ee veedaa irratti haasawa taasiseetiin jira. Wantoota hedduu kanaan ittiin amanneetu veedaa keessa jira. Veedaa keessa dubbii rabbiin warra barahamaan ja'aman mataafirraa uume. Warra shatiriyaa yookiin loltoota lapheerraa. Warra waa daldalu baayishiyaas tafarraa. Shuduraa yookiin warra gada'aanoo ja'aman ammoo faana jalaa uumee ja'ama. Islaamummaan ilmi namaa sadarkaa fi gosaan wal caalee uume jeen barsiisu. Kanaafuu akkamittiin amantiin hundi sirriidha jechuu danda'a. Dabalataan kitaaba hinduu keessatti abbaa warraa yoo du'e haati warra isaa ibiddeef kisaa ittiin gubamaa jiru keessa seenuun if gubuu qabdii ja'a. Kun guutumaan guututti dogongora. Veedaan aduun lafarra naannootii ja'a. Kun waan saayinsii walitti bu'u. Haala kanaan an amantii wal bira qabee waan hin beekuuf amantiin hundi sirriidhan jedhu. Amantiin hundi waan sirriif keessaa ni qaba yoo jette sirraa hin fudha. Wanni inni siin ja'us wantoota sirrii ta'an san qofa hordofiin siin ja'a. Waan dogongora ta'an hordofuun qabdu. Kanaafuu obboleessa haala kanaan dubbii ati jettuun waliin galu. An barataa amantii wal bira qabee qoratu. Kaaseta kiyya ilaaluu ni dandeessa. Waa'ee amantiiwwan hedduu Judaayizim, Hinduuzim, Kiristaanummaa, Sikizim, Budiizimii fi kanneen birootis haasaweetiin jira. Kanaafuu waan sirrii ta'e hordofi. Waan dogongora ta'e ammoo ofirraa dhiisi. Deebisaasiif kana jeettiin abdadha. Question please from this side. Ayyee gaafii maayikii kanarraa fuuna. Sagantaa keenya gara xumuraa waan dhiyaannee fi ariitii isinirra barbaanna. Assalamu alaikum, my name is Zabina. Forgive me for my unclarities. Assalamu alaikum. Maqaan kiyya Zabinaa jedhama. Yoo gaafiin taane gaafadhee ifa godhuu dhabeef dhiifama naaf godhi. Ani hiriyaa waamaa qaba. Waa'ee jireenya rabbii fi wantoota biroo irratti wal morminee turre. Sanirratti gaafii lama naa dhiheessite. Waa'ee hawaa kanaa waan Qur'aanni dubbatuu fi dhugaa Qur'aana keessa jiran yoon itti himu isiin deebistee dubbiin kun waan Qur'aanni haarawatti dubbatee miti. Qur'aanni barreeffamuun duras beekumsi kun ni jira ture naan jetti. Kitaabban garagaraa Qur'aanni barreeffamuun dura odeeffannoo gahaa waa'ee hawaa dubbataniiru. Kanaafuu beekumsi kun addatti kan Qur'aanaatii miti jetti. Waa'ee kanaa maal jedhee deebisuuf danda'a? Isiitu sobaa jira moo kitaabban akkasiitu jira? Waa'ee kanaa ummaan beeku. Waa'een beekumsa hawaa kun Qur'aanni bu'uun dura waan jiru. Lammaffaa irratti wanti isiin naan jette an waa'ee anaaloojii dhiheesseefii ture. Uumaan waa hundaa beeka. Yoo gooftaan hin jiraatin nuti akkamitti argamuu dandeenya jedhee gaafadhe. Yoo of duuba lakkaayaa deemne bakki itti dhaabbannu xumurri ni jira. Yoo xumurri hin jirre ammoo nuti akkamitti argamuu dandeenya jedheen. Isiin ammoo isin warri amantii gooftaan xumura jettanii amantan. Ani akka hawamaatti gooftaan xumura hin jedhu. Kanaafuu gooftaa eenyutu uume jettee na gaafatte. Gaafiin kiyya kana galatoomi. From a religious point of view, you say, well, God is the end. Well, I say as an atheist, who says God is the end? Who created God? That's my question. Thank you. Sister has posed two questions which are again common. Obboleettiin gaafii lama gaafatte. Gaafiin duraa odeeffannooleen Qur'aana keessatti ibsaman hundi Qur'aanaan dura ibsamanii jiran. Kanaafuu kitaabban biraa keessatti eegee ibsame maaltu haara waree jette. Tun gaafii duraati. Gaafiin lammeessoo ammoo gooftaa eenyutu uumee jettee gaafatte. Gaafii duraatiin wal qabatee wantoonni tokko tokko Qur'aana dura kanneen ibsamanii jiran. Garuu akka odeeffannoo mirkanaawetti kanneen himamanii miti. Fakkeenyaaf uummanni ture aduun ni naannootti ja'anii amanan dubbii jettu isiniif himeetiin ture. Garuu seenaa Giriikii fi filosoofii Giriik keessa dubbiin tanaan faallaa ni jirti. Fakkeenyaaf Qur'aanni wayita waa'ee boca dachii dubbatu sanitti warri Giriik kunis dachiin boca geengootti dhihaatu akka qabdu ni amanan. Garuu namni isaanirraa fudhate hin jiru. Kanaafuu qabxiileen muraasni hundaa miti. Muraasni tan saayinsiin dhiheenya kana bira gahee fi Qur'aanni dubbate uummata duriitiin barsiifamanii turan. Haa ta'u malee warri awaamaa kun namoonnummaan Giriik dhugaa muraasa dubbatan kunniin wantoota saayinsiin walii faallaa tahan hedduu dubbachuu isaanii hubatuu dadhaban. Namoonnummaan Giriik kunniin dachiin wiirtuu hawaa kanaatii ja'an kun guutumaan guutuutti dogongora. Kanaafuu qabxii dhibba himame keessaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa sirrii ta'e qofa keessaa fuudhe jechuun waan nama amansiisuu miti. Waan kana ta'eef obbolii qabxiiwwan muraasni tan saayinsiin amma bira gahuu danda'e Qur'aanaan duraas ibsamanii jiran.
haa ta'u malee wantoonni kunniin waan yeroo sanitti mirkanaa'anii miti gama biraatiin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wantoota dhibba himaman keessaa tokko qofa kasirrii keessaa fudhate jechuunis waan ta'u miti akka carraa yeroo tokko dubbii sirrii taate argachuu ni danda'ama garuu yeroo hunda sirrii argachuun waan ta'u miti saayinsitoonni waan kana dalaguu hin danda'an qaamni waan kana godhuu danda'u uumaa qofa sunis Allah subhaanahu wa ta'ala kanaafuu dubbii teetii waliif hin gala qur'aana dura kitaabban amantii fi kitaabban filosoofii garagaraa keessatti wantoonni ibsaman ni jiran garuu haalaan muraasa tahullee qabxiilee muraasa tan dhugaa sanfaana dubbiin hedduun tan saayinsii walitti buutus ibsamtee jirti gara gaafii teetan lammeessoo haa dhufnu gooftaa eenyutu uumee jette yeroo hedduu namoonni daawaa godhan dubbii deebitee isaan sakaaltu fayyadaman namoonni tokko tokko wayita daawaa godhan wanni hundi waan isa uumee qaba mala ja'uu fayyadaman fakkeenyaaf kitaaba kana eenyutu uume kitaabni kun akkamitti argamuu danda'e jechaa if duuba deebi'anii abbaa hojjete himan ati akkamitti argamuu dandeesse eenyutu si argate abbaa keeti abbaa keenyutu argate akaakoodha isa hoo jechaa hanga rabbitti deeman maayikiraafoona kana eenyutu uume warshaa sana eenyutu uume jechaa deeman aduu eenyutu uume rabbi addeessa eenyutu uume rabbi akkas jechaa deeman akka kiyyaatti adeemsi eenyutu waan kana uume jechaa waa mirkaneessaa deemaniin kun dogongora haasawa kiyya keessatti takkaa wanni hundi waan isa uume qabdi yookiin uumaa qaba jee hin fayyadamne namticha awaamaa an bira dhaabbadheetu meeshaan hundi uumaa qaba jee natti hima malee an akkas hin jenne wanni an jee wanni uumame hundi waan isa uume qaba gama hiikaa afaanitiin ammoo rabbi jechuun kan hin uumamne jechuudha fakkeenyaaf hiriyaa kiyya tokkotu jira haa jennu hiriyaan kiyya kun natti dhufee obboleessi kiyya joon hospitaala seenee jira daa'imaas dhale dubra moo dhiira jeen na gaafate obbolee tilmaamuu ni dandeessaa dubra moo dhiira joon daa'ima dhale dubra moo dhiira tilmaamuu ni dandeessaa namni tilmaamuu danda'u ni jira dhiirri akkamitti ilmoo godhachuu danda'a kanaafuu namni sun dubra moo dhiira dhale jaanii gaafachuun waan sirriitii miti haaluma wal fakkaatuun Allah jechuun kan hin uumamne jechuudha eenyutu Allah uume jettee gaafachuu jalqabde taanaan inni Allah miti jechuudha Allah irraa haasawaan jirtu kanaafuu hiikaan jecha rabbi jedhuu kan hin uumamne jechuudha waan kana ta'eef gooftaan hin uumamne jechuudha yoo dhugaan gooftaan irraa haasawnu kun gooftaa dhugaa sun ta'e deebisaasiif kana jeetiin abdadha. Due to the shortage of time, I will allow yeroo qabnu irratti hundaa'ee gaaffilee gaggabaabaa sadi qofaaf hayyama kenna obboleessa maqaa keetii fi dalagaa kee ibsi itti fufi inshallah brother please state your name and your profession. Assalamu alaikum. My name is Gauha. Assalamu alaikum. Maqaan kiyya Gauha Jaama. Akkaawuntaatiidha. Dr. Zakir Naik wal arkuuf anaaf kabajaa guddaadha. Eega guyyaa duraa si harkarraa kaasee irra deebi'ee si arkuuf hawwaan ture. Masha Allah. Haasawaa bareedaa goote. Hadiisni beekamaan tokko kan nabiin keenya jaalataman sallallahu alaihi wasallam dubbatantu jira. Sunis beekumsa hanga chaayinaatti illee ta'u deemaati barbaadaa jee. Dhimma kanarratti namoota hedduu waliin haasawatiin jira. Akkaanan yaadutti waan kanarratti qorannoo gaggeessullee baadhu beekumsa isaan asir biratti dubbatan kun beekumsa amantiitii miti. Yeroo sanitti beekumsi amantii bakka nabiin sallallahu alaihi wasallam jiraataa turan Saawud Arabiyaa keessatti argama. Namoonni addunyaa garagaraa irraa gara isaanii dhaqaa beekumsa amantii irraa fudhataa turan. Gaafiin tiyya hadiisni kun waa'ee beekumsa amantiiti moo beekumsa duniyaa saayinsii herregaa fi kan biraati? Maths, etc. But there's a question that the Prophet said that seek knowledge even if obboleessi nabii sallallahu alaihi wasallam hanga chaayinaatti illee taatu deemaatii beekumsa barbaadaa jedhe yeroo sanitti beekumsi diin Saawud Arabiyaa keessa jira. Kanaafuu gara chaayinaa deemaa jechuunsaa beekumsa duniyaa barbaadaa jechuudha. Amma gara chaayinaa deemanii beekumsa duniyaa barbaaduu ni ta'a jechuudha jee gaafate. Obboleessa qabxiin tokkoffaan akka Sheekh Naasiruddin Albaaniin jeetti hadiisni kun mawduuca. Hadiisa haaree tolfame. Hadiisa sirriitii miti. Yeroo sanitti wiirtuun beekumsaa chaayinaa miti. Hadiisni kun hadiisa haaree tolfame. Haa ta'u malee gaafiin ta'e bu'aan qabdu jechuu miti. Hadiisa biraa fayyadamuun gaafiin ta'e barbaachiftuu ta'uu mul'isuu ni danda'ama. Ajajni jalqabaa rabbi irraa ilma namaatiif kenname salaataa fi zakkaa kennaa kan joon turre iqra kan jedhu ture qur'aanni suuraa al-alaq suuraa 96 aaya tokko irratti iqra ja'a nabiin keenya jaalatamaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Bayhaqii keessatti akka ibsetti muslima hundarratti beekumsa barbaaduun dirqamaa jedhe kanaafuu diin islaam keessatti beekumsa barbaaduun fardiidha dirqama beekumsi ammoo akkaan dirqama ta'e beekumsa diini haa ta'u malee beekumsa duniyaatiif jecha olii fi gad deemuu hin dandeessu jechuu miti. Ulaagaalee barbaachisan yoo guutte deemuu ni dandeessa. Beekumsi duniyaa sun faayidaa yoo siif qabaate yoo rabbitti si dhiheessu ta'e bakka feete deemtee barachuu ni dandeessa. Deebisaasiif kan jeetiin abdadha. As long as it benefits you, it gets you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Hope that answers the question. One more question on the dubartoota biraa gaafii tokko.
Assalamu alaikum, my name is Zarina. Assalamu alaikum, maqaan kiyya Zariinaa jedhama. Barumsaan eebbifameera. Gaaffii amma si gaafatuuf deemu kana cinaa isaa amma dura deebistirta. Wayita daawwaa godhu namoonni musliima hin ta'in kan amala gaarii qabanii fi dalagaa toltuu dalagan akkamitti azaaba seenan jedhanii na gaafatan. Fakkeenyaaf Maazar Tireezaa fudhachuu ni dandeenya. Dalagaan isii gaariin sun akkam ta'a? Namoota gaaffii akkanaa gaafataniif deebii akkamii deebisuu dandeenya? Galatoomi. Sister has a question. What about the righteous non-Muslim like Mother Teresa? Obboleettiin namoonni gaggaariin musliiman tahin tan akka Maazar Tireezaa guyyaa qiyaamaa maal mudatti azaaba moo jannata seenan jettee gaafatte. Akka haasawa kiyya keessatti ibsetti jannata seenuuf ulaagaaleen barbaachisan kan suuraa al-Asr irratti ibsaman afuri. Wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yeroo ni kakadha dhugatti namni hongoo keessa jira isaan amanaan isaan dalagaa gaggaarii dalagan isaan haqa waliif dhaamanii fi kanneen obsa waliif dhaaman malee jedhe yoo xiqqaate jannata seenuudhaaf ulaagaa afurtu barbaachisa. Haaluma wal fakkaatuun wayita mana barumsaa turretti fakkeenyaaf ani qoromsa kiyya kan ISCE bara 1982 wayitaan xumuru yoo xiqqaate barumsoota dabruun dirqama ta'an jahatu jira. Ingilish, herraga, saayinsii, seenaa, jiyoogiraafii fi hindiidha. Kunniin warra dirqamaati. Obbolii gaaffiin si gaafachuu barbaada. Barumsoota jaha keessaa 599 arkadhe. Barumsa tokko ammoo 110 arkadhe. Sunis saayinsiidha. Kutaa kurnaffaa kana dabruun hin danda'a? Niin dabra moo hin dabru? Hin dabru. Garuu Ingilish 99 arkadheetiin jira. Hindii 99, seenaa 99 arkadheetiin jira. Barumsa tokkoon yoon qofe kutaa san dabruu hin danda'u. Haaluma wal fakkaatuun jannata seenuuf ulaagaa afurtu barbaachisa. Iimaana qabaachuu, dalagaa gaarii dalaguu, namoota gara waan gaariitti yaamuu yookiin dacwaa fi namootaaf obsa dhaamuudha. Ati Maazar Tireezaan nama gaariidha jette. Dalagaa gaarii jechuun salaata, zakaa fi kanneen birootis of keessatti qabata. Haasa'umaaf jecha osoo Maazar Tireezaan dalagaa gaarii ni qabdi jee fudheehu islaamummaa keessatti waan gaarii dalaguu jechuun wantoota hedduu of keessaa qaba. Sunniin ammoo Maazar Tireezaan hin qabdu. Garuu haasawaaf jecha osoo qabxii sanirratti waliif galle isiin 199 ulaagaa tokkoon harkattee jirti jechuudha. Iimaanni hoo kanaafuu isiin shirkii yoo daleedee jiraatte jannatan seentu. Waa'een shirkii macaafa keessatti ibsamee jira. Kitaaba Diyootiroonomii boqonnaa 5 lakkoofsa 7 hanga 9 irratti akkasuma kitaaba Exodus boqonnaa 20 lakkoofsa 3 hanga 5 irratti akkana jedha. Gooftaa tokkollee ana cinatti hin qabatin bifa qirrixame waan waaqa keessa jiruu fi dachee keessa jiru raayis fakkeenyan tolfatin. Ati bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin isaafis hin hojjetin an waaqayyo gooftaan kee waaqayyo hin afaadha. Kanaafuu shirkii dalaguun kiristaanummaa keessatti haraami. Akka Qur'aana keessatti suuraa Al-Maa'idaa suuraa 5ffaa aaya 72 irratti ibsametti waan Ciisaan alayhi salaam dhimma kanarratti dubbate haa laallu. Qur'aana suuraa Al-Maa'idaa suuraa 5ffaa aaya 72 irratti Rabbiin akkana jedha. Chapter 5 verse 72 Allah says that laqad kafara allazina qaalu inna Allahu huwa al-Masih ibn Maryama. Isaan Rabbiin Masiih ilma Maryam ja'an dhugatti kafaranii jiran. That Jesus son of Mary is Allah subhanahu wa ta'ala. وقال المسيح قروا مسيح نجي يا بني إسرائيل يا إلمان إسرائيل اعبدوا الله ربي كبرا ربي وربكم قفتاخي يا في قفتاخي سن إنه من يشرك بالله رقمتنا من ربي التواك إنديسي فقد حرم الله عليه الجنة ربي جنة سرت حرام قولي ومأواه النار وما للظالمين من أنصار teessoon isaatis ibidda zaalimtootaaf yookiin warra miidhaa raawwatuuf tumsin taane warra isaaniif tumsun jiruu ja'a. Yesus Kiristoos nageenyi rabbi isarratti haa jiraatu innahu man yushrik billaah dhugumatti namni rabbitti waaqindeeyse faqad harrama Allahu alayhi aljanna rabbiin jannata isarratti haraam godhe inni jannata seenuu hin danda'u. Wama'waahu nnaar wamaa lilzaalimiina min ansaar teessoon isaatis ibidda zaalimtootaaf yookiin warra miidhaa raawwatuuf tumsin taane warri isaaniif tumsoos hin jiruu ja'a. Kanaafuu akka Yesus Kiristoos ibsetti akka Qur'aanaa fi macaafaattis abbummaan fedhe yoo shirkii dalage Maazar Tireezaa taatee nama biroo tahee jannata hin seenan. Dhiifama naaf godhaa kan itti aanu kun gaaffii xumuraati. Gaaffileen hedduun waraqaa irratti barreeffamanii as nu bira dhaqqabanii jiran. Sababa hanqina yeroo irraa kan ka'e gaaffilee waraqaan nu dhaqqaban kana sagantaa keenya kana irratti keessummeessuu hin dandeenye. Obboleessaati gaaffii xumuraa dhiheeffadhu. Warri haftan ammoo sagantaa waan goolabnuuf bakka keessan nu qabadhaa. Assalaamu alaikum. Maqaan kiyya Aadil Ahmad naan jedhan. Umriin kiyya 16 barata sadarkaa lammaffaati. Gaaffiin kiyya haasawu Dr. Zaakir Naayik kan midoo dubbate irratti xiyyeeffata. Sunillee nama musliim hin ta'in tokkoon baga ayyaan dhaloota Yesuusin si gahe yookaan ammoo meerii Kirismaas jechuun yaadi Yesuus ilma rabbiiti jedhu fudhachuu keessan mul'isa.
miseensi jaraa isin taasisaa jedhe wanni kun ammoo xiqqoon ariifachiisee jira rabbiin beekumsi isaatii yoo an baga ayyaan dhaloota yesuus si gahee jedhu niyyaan kii maal akka ta'e ni beeka sunillee walitti dhufeenyi tolchuudha dhalootii umrii kiyyir jiru kun ammoo ayyaan dhalootaa kan kabaju yesuusitti amanee guyyaa inni dhalate kabajuuf osoo hin taane dhimma dhuunfaatiif wantoota geemii ittiin taphatan argachuudhaaf kanaafuu dhimmi kan irratti xiqqoo ibsinaa kennuu dandeessa sababi isaatis nam tokkoon baga guyyaa dhaloota yesuusin si gahe jechuun akkamitti maqaa rabbii xureessu akka ta'e naa galu waan dideef. The brother asked a question that he wants to wish. Obboleessi hiriyoota kiyyaan baga ayyaana dhaloota yesuusin isin gahe jechuun walitti dhufeenya cimsachuun barbaadaa jee gaafate. Boruu ammoo walitti dhufeenya cimsachuudhaaf farshoo xiqqoo yoo waliin dhuyin hoo kan jiru gaafachuuf deema. Maaliif? Maal rakkoo qaba? Foon booyyee xiqqoo isii walii yoo nyaadhe hoo gara bataskaanaa deemee maafiin xiqqoo yesuus isaa waliin hin gabbarre jee gaafachuuf deema. Laal da'waa godhuuf waan haram dalaguun qabdu waan barbaaddu bira gahuudhaaf karaa sobaa deemuun hin barbaachisu. Wanni isaaniif haram ta'eefis haraami. Wayita baga guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosin isin gahe jettee isaan gammachiiftu. Yesuus gaafa Diisembar 25 dhalate. Akkasumas inni ilma rabbiif dhalate kan jedhu mirkaneessaa jirta. Kun ammoo shirkidha. Akkas jechuun maaf dogongorate. Sababni isaa kiristaanonni Yesuus ilma tokkicha rabbiif dhalate jedhanii amanan. Hiriyaan kee guyyaan san waan guyyaa dhalootaa ta'eef ayyaaneffata. Guyyaa biraa maaliif hin ayyaaneffanne? Hiriyaa keessaniin ayyaana kana badhaasaaf jecha ayyaaneffatta taanaan gaafa Diisembar 25 ayyaaneffachuu dhiifnee gaafa Oktoobar 10 haa ayyaaneffannu jiin sirraa fudhata hin fudhatu. Haa ta'u malee daawaa hin godhin jechuu kiyyaa miti. An guyyaa dhaloota Yesuus jaamu sanittis daawaan hin godha. Yeroon Kiristimaas gahee Kiristimaas maaliif ayyaaneffattan jeetiin gaafadha. Isaanilleen sababni isaa Yesuus Kiristoos gaafa Diisembar 25 dhalatee jaan. Yesuus Kiristoos eenyu jeetiin gaafadha. Yesuus ilma Waaqayyoon harkate jaaniin naaf deebisan. Itti aansuun macaafa guutuu keessaa dubbii shakkii hin qabne tan Yesuus Kiristoos ani rabbii keessani ana nagabbaraa je'e natti mul'isaa jeetiin gaafadha. An daawaan hin godha. Ati daawaa godhuudhaaf maaf karaa dogongoraa fayyadamta? Ati baga guyyaa dhalootaatiin isin gahe jechuun sirriidha moo dogongora jettee gaafatte. Akka kiyyatti 100% dogongora. Farshoo karaa irratti gartee osoo hin beekin peepsii sitti fakkaatee yoo dhuyde rabbiin siif dhiisa. Kiristimaas maaliif akka ayyaaneffatamu ni beektaa? UK keessatti Kiristimaas maaliif akka kabajamu ni beektaa? As UK keessa moo bakka biraatti dhufte? Dhimma daldalaatiif itti fayyadaman guyyaa namoonni kennaa garaagaraa itti walii kennan. Osoo beektuu dubbiirra mariin gaafin ansi gaafachaa jiru sababaan isaan dhimma daldalaati jedhaniif maaf akka ta'e ni beektaa? Sababaan maali? Ayyaana dhalootaa maaliif ayyaaneffatan? Guyyaa Kiristoositti dhalate. Sani dhaloota Kiristoos jechuun hoo maal akka ta'e ni beektaa? Isaan Yesuus Kiristoos ilma rabbiin harkate jedhanii amanan. Kana ni beektaa? Hin beeka. San kabeetu yoo ta'e san booda baga ayyaana dhalootaatiin isin gahe jettee isaan gammachiifta taanaan dabara jirta. Haraam sirratti ta'a. Yoo hin beekne yoo namatti hin bukturraa dhufe taate wallaalummaan baga ittiin si gahe jettee yoo isaan gammachiifte. Rabbiin siif dhiisuu danda'a. Farshoo gartee peepsii sitti fakkaatee yoo dhuyde rabbiin dhiifama siif godha. Garuu osoo beektuu walitti dhiheenyaan cimsa jettee yoo dhuyde jahannam keessatti iddoo qopheeffachaa jirta. Kanaafuu obboleessa waan gaarii tokko hojjechuuf jecha karaa dogongoraa fayyadamuu hin qabdu. Akka Qura'aanaa fi Sunnaan barsiisetti fayyadamuu qabda. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. The guidance of the Quran and the Sunnah. Hope that answers the question. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.